Nagaa akkam jirtan baga gara nagaatti deebitanii nagaadhaan dhuftan barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa chaanaalii irratti baratamuudha. Kanaaf warroonni haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan barnoota garaagaraa irratti barachuu ni dandeessan. Warroonni haarawaa taatan chaanaalii kana keessa seentanii yoo ilaaltan viidiyoo 300 oltu hojjetamee jira. Kanaafiyyuu warri dubbisni isin rakkisu, warri giraamariiwwan adda addaa isin rakkisu, warri haasawwan isin rakkisu seentanii too ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kanarratti amma warroonni afaan Ingiliffaa beekanii too iddoo garaagaraa jiran afaan Oromoo keenya ittiin baratanii warroonni afaan Oromoo immoo afaan Ingiliffaa ittiin baratanii jechuudha. Kanaafiyyuu nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni daayirekt onlaayiniidhaan dafeetan barachuu barbaada jettan ammoo maal gootanii lakkoofsa bilbilaa keenya nu dubbisaa. Sana booda immoo teelegiraamaan, iimoodhaan, waatsaappiidhaan akkasumas immoo googil miitii ta'uu danda'a, zuumiidhaanis kan isinitti toleen barachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf har'a maalii kan barannu shopping and numbers jedha. Shopping amma gabaa keessatti ta'uu danda'a. Wantoonni kun meeqa kafaltii isaa beekuu barbaaddan, kuni rakasa, kuni maal jenna wuddiidha yookaan ammoo afaan Amaariffaatiin wuddiini maalidha qaaliidha jechuu barbaaddan akkamitti akka jettan afaan Ingiliffaatiin barannaa jechuudha. Kana booda isiniif salphata. Garuu viidiyoo kana hiriyoota keessanii sheer godhaa. Akkasumas laayik gochuun irraanfatina. So maalirraa eegallaa? Sariin dutaa jira Dubaay. Okay. Maalirraa eegallaa? Kuni meeqa? Kuni meeqa? How much is this? How much is this? How much is this? Na waliin jedhame how much is this? Kuni meeqa? Kuni meeqa? How much is this? Jettanii jechuudha. Wanti tokko qarshii meeqan akka bitamu gaafachuu deemtan. Fakkeenyaaf gabayaa deemtanii kuni meeqa jechuu barbaaddan maal jettanii jechuudha. Keessattuu warroota biyya alaa jirtaniif how much is this? How much is this? Harkaan qabdanii ta'uu danda'a. Akkanatti gaafachuu dandeessanii jechuudha. Good. Kan itti aanu immoo qaaliidha. Qaaliidha. It is expensive. It is expensive. Wanti tokko qaaliidha. Oh, kuni qaaliidha jechuu barbaadna. It is expensive. It is expensive. Jechuu dandeessanii jechuudha. It is expensive. Expensive jedhame expensive. Expensive. It is expensive. Qaaliidha jechuudha. Expensive jechuun wanta qaalii ta'e tokko jechuudha. Kafaltii xiqqoodhaan kan hin bitamne tokko jechuudha. Qaaliidha jennaa jechuudha. Good. Expensive jechuun qaaliidha. Baay'ee isin fayyadii qabadha. Kan itti aanu immoo the next one gatii. Gatii jechuun maal jechuudha? Gatii. Amma gatii kan dura isinii fide wayifan qabadhaa dura. Gatii jechuun price. Price jenna afaan Ingiliffaatiin. Price means in afaan Oromoo you can say gatii jechuu dandeenya jechuudha afaan Oromooti. Gatii jechuun price. Wanta tokko value wanta tokko kan ittiin ibsinu. Maalii jenna? Gatii jenna yookaan ammoo price jenna jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Amma tana naa qabadhaa. Jecha tana naa qabadhaa. Good. Gara itti aanutti dabarraa jechuudha. Yoon isin jalaa muddame mee koomentii irratti natti maayi. Warroonni teelegiraama kiyya jooyin gochuu barbaaddan liinkii isaa lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisaa ta'us liinkii isaa isiniifan ergaa. Sana booda immoo liinkiiwwan yuutuubii ta'uu danda'a, kan tiiktookii ta'uu danda'a. Akkasumas ammoo barnoota garaagaraa yuutuubiis tiiktookis seenuu kan hin dandeenye barattoonni maal gootanii isaan seenuu dandeessan achirratti barachuu dandeessan waan ta'eefiyyuu isaan na dubbisuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Kafaltii maal hin qabu chaanaalii teelegiraamaa seentanii too akkanumatti wantoota garaagaraa yeroo garaagaraa gadhiisaman barachuu dandeessanii jechuudha. Akkasumas guruppii keessa immoo barattoonni hedduu jira waan ta'eef isaan waliinis shaakaluu walis barsiisuu dandeessan. Good. Kan itti aanu gatii gadi naa buusuu dandeessaa? Gatii gadi naa buusuu dandeessaa? Laala amma duratti gatii jechuun maal jechuudha isiniin jedhe? Price. Price. So gatii isaa gadi naa buusuu dandeessaa? Gatii isaa gadi naa buusuu dandeessaa? Maal jechuudha? Can you reduce the price for me jedha dhumarratti. Can you reduce the price for me? Can you reduce the price for me? Can you jechuun dandeessaa jechuudha miti. Can maaliif fayyadamna? Usually for ability. Dandeettii tokko ibsuuf. Dandeessaa? Laala asirratti. Can you reduce yoo jenne gadi buusuu dandeessaa jechuudha. For me yoo itti daballe garuu gadi naa buusuu dandeessaa? Laala amma suutan isinii dubbisa amma laala.
Can you reduce the price for me? Can you reduce the price for me? Gatii isaa gadi naa buusuu dandeessaa? Can you reduce the price for me? Jennaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Good. Bareeda na waliin jirtanii. Mee amma immoo kan itti aanuti dabarraa gadi buusuu yookaan hir'isuu jechuun maal jechuudha? Reduce. Reduce jechi reduce jettuun maal jechuudha? Duratti amma kan irratti fayyadamne irratti can you reduce the price for me faa kan jenna irratti reduce the price jennee turre. Price yookaan ammoo gatii gadi buusuu jechuudha. So gadi buusuu yookaan hir'isuu jechuun reduce jennaa jechuudha. Kan ta'etti reduce. Okay. Gadi buusuu yookaan hir'isuu gadi reduce jennaa jechuudha. Kan itti aanu ammoo suuqichi eessatti argama? Amma immoo suuqii iddoo suuqii nama gaafachuu dandeessanii or nama yoo isin jalaa badellee ta'uu danda'a iddoon isaa jechuudha. Maal jettan kanaafiyyuu suuqichi eessatti argama? Suuqichi eessatti argama? Where is the shop located? Locationin argama wanta iddoo tokkooti. Where is the shop? Shopin immoo suuqiidhaan ture. Where is the shop located? Where is the shop located? Suuqichi eessatti argama ture. Where is the shop located? Where is the shop located? Suuqichi eessatti argama? The next one. Kuni gaariidha. Amma laala asirratti shoppiidhaan yookaan ammoo suuqii wanta bittaa fi gurgurtaadhaan wal qabsiisa. Amma fakkeenyaaf nama waliinis deemuu dandeessan. Kuni gaariidha. Filachaa jirtan fakkeenyaaf yaa jennu. Oh, kuni gaariidha jechuu barbaadan maal jechuu dandeessan? Oh, this is good. This one is good jechuu dandeessan. Inni kuni gaariidha jechuu barbaadan. Kuni gaariidha. This is good. This is good. Jedhamina waliin. This is good. Baay'ee gaarii. Kuni gaariidha jechuudha. Kan itti aanu ammoo kuni rakasa. Kuni rakasa wanti tokko immoo duratti kuni qaaliidha kan jedhu. Mee qaaliidha kan jedhu maalan isin jedhe ture? Okay, baay'ee gaariidha. Expensive jennaa jechuudha. This is expensive yoo jenne kuni baay'ee qaaliidha jennee jechuudha. Yoo irraanfattan barreessaa. Kuni rakasa. This is cheap. This is cheap kan jennu immoo wanta rakasa tokko maallaqa xiqqoodhaan wanta bituu dandeenyu tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka maalitii koorsii yookaan ammoo onlaayiniidhaan nuti kan barsiisnu is very cheap. Kafaltii gadi bu'aa ta'een onlaayiniidhaan direct nu waliin barachuu dandeessanii jechuudha. Kuni rakasa. This is cheap. This is cheap jennaa jechuudha. Good. Kan itti aanu immoo akkamiin kafala? Akkamiin kafala? If you want to ask something about the payment system, okay? Payment system yookaan ammoo akkaataa itti kafaltan. Amma akkamiin kafala yoonan isiniin jedhu harkaan kafala maaliin miti. There is a lot of payment system. Like maal faaltu jira isinitti fakkaate kaardiidhaan kafaluun ni jira. Kaardii yoo jedhamu wanta akka ATM kanaa jechuudha. Transfer gochuu ni beektanii miti. Transfer godhumoo jedhan kaashiin kafaluun ni jira. Qarshii birrii waraqaatiin jechuudha. Amma biyya alaa fa'aa yoo jirtan kaardiin ni jira, maybe transferiin ni jira, akkasumas ammoo kaashiin ni jira. Wantoota akkanaa kana fayyadamna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu amma payment system baay'achaa jira waan ta'eef iyyuu akkanatti akkamiin kafala? How do I pay jechuu dandeessan. How do I pay? How do I pay? Akkamiin kafala? Kan inni maal jedhee isinii deebisuu danda'a? You can pay with a card isin jechuu danda'a. Yookaan ammoo we only accept what? Cash jechuu danda'a. Kaashii qofa. Yookaan ammoo qarshii waraqaatiin qofa fudhanna isiniin jechuu danda'a. Good. Kan itti aanu kaardii ni fudhattu? Amma isin immoo gaafachuudhaaf isin gaafachuu barbaadan kaardii ni fudhattu? Do you accept card? Do you accept card? Kaardii yoo isiniin jedhamu amma kan kafaltii ittiin kafalamuutu jira. Warroonni biyya alaa jirtan kan sirriitti ifasinii ta'a. Ni wanti jettu ni yaadattu. Kaardii ni fudhattu? Do you accept card? Do you accept card? Post machine maal yoo jedhamu agarri isaanillee ni kafalamaa miti biyya keessattis. Kaardii ni fudhattu? Do you accept card? Do you accept card? Kaardii ni fudhattu? Yookaan kaardiidhaan kafaluu nan danda'a jechuudha. Gara biraatiin jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Kuni anaaf gaariidha jedhamoo kun. Amma immoo meeshaa tokko yoo filattan ta'uu danda'a. Filattanii yoo isinitti tole, oh, this is nice for me. This is nice for me.
This is nice for me. Kuni anaaf gaariidha. Kuni anaaf gaariidha. This is nice. Kuni gaariidha jechuu qofa yoo barbaaddan ammoo asuma irratti iyyuu this is nice yoo jettan kuni gaariidha jechuudha. This is nice for me. Kuni anaaf. For me. Kuni anaaf gaariidha. This is nice for me. Good. The next one. Ani kana fudhadha. Ani kana fudhadha. I will take this. I will take this. Amma filachaa jirtanaa jennu fakkeenyaaf namoota hiriyaa kee waliin. So you can say I will take this yoo jette ani kana fudhadha jechaa jirtaa jechuudha. Maybe fakkeenyaaf kophee bitaa jirtanii inni illee filataa ati illee filataa inni kan biraa filatii ati immoo you may choose this one. So you can say I will take this one jechuu dandeessaa jechuudha. Kana ani kanan fudhadha jechuu dandeessaa jechuudha. Inni biraa immoo mee tokko qofa naaf kenni. Amma immoo meeshaa hedduu kan jiru keessaa takka qofa naa kenni. Mee tokko qofa naaf kenni jechuu barbaada. Please give me only one. Please give me only one. Here you need only one. Please give me only one yoo jette mee tokko qofa naaf kenni yookaan tokko qofa naaf kenni mee yookaan maaloo please jechuun more polite gochuuf jechuudha. Mee tokko qofa naaf kenni. Please give me only one jennaa jechuudha. Kun salphaadha baay'ee isinitti ulfaattu irra deddeebi'uudha. Tunillee kanuma isaa wal qabatteedha. Lama yoo barbaaddan lamaan naaf kenni yookaan lama naaf kenni asirratti lama naaf kenni. Sirreessaayee lama naaf kenni. Give me two. Give me two. Give me two of them jechuus dandeessa. Give me two. Lama naaf kenni jechuu dandeessaa jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo maal jechuu dandeessanii? Okay, sorry. Barumsi keenyaarraa kanuma kanan isiniif qopheessee dhumee jira. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Onlaayiniidhaan barachuu barbaadan nu dubbisaa. Inni biraa immoo koomentii irratti mee yaada keessan ni barbaadna. Nuuf barreessaa lakkii. Waanuma ta'e barreessaa mee yaada keessan. Nu waliin jiraachuu keessan maalii akkaataa wanta hundaa kan beeknu koomentii irratti yoo nuuf barreessitanidha. Kanaaf iyyuu amma bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Amaariffa immoo yoo warri barachuu barbaadan viidiyoon amaariffaatillee eegalee jira. Part 1, Part 2, Part 3 jechaa adeema jira. Kanaaf iyyuu seentanii barachuu dandeessan. Ofiifis yoo barbaachuu barbaadan yoo hin baranne hiriyoota keessan barachuu barbaadanii sheer gochuu dandeessanii jechuudha. Maalidhaa? Laangujii baruun, afaan baruun nama fayyada malee nama hin miidhu gonkumaa jechuudha. Nagaa ta'a. Baay'ee isin jaaladha. Have a good time.